Waggoottan lamaan darban riiformii koomishiniin waldaa hojii gamtaa magaalaa Finfinnee waldaalee hojii gamtaa kutaa magaalattii hundarratti taasifameen damichaan jijjiiramni guddaan galmaa'eera. Hooggantoonni olaanoon koomishinii waldaa hojii gamtaa federaalaas hojiilee riiformii koomishiniin waldaalee hojii gamtaa magaalaa Finfinnee taasisee fi bu'aalee argaman daawwataniiru. Koomishinarri itti aanaan koomishinii waldaa hojii gamtaa federaalaa Abdii Muhammad koomishinichi akka biyyaatti waldaalee hojii gamtaa irratti riiformiiwwan garaagaraa taasisaa turuu himanii riiformii koomishiniin waldaan hojii gamtaa magaalaa Finfinnee geggeesses bu'aa qabatamaa argamsiisaa jiraachuu daawwannaa taasisaniin mirkaneessuu ibsaniiru. Waan namni barbaadu namni tokko bahee barbaadu hunda qabanii lammaffaa teekinooloojii walitti hidhanii jiran jechuudha. Namni amma kiishaan qarshii qabatee deemuun dirqama miti. ATM akka itti fayyadamu, moobaayil baankiidhaan akka itti fayyadamu, qarshii dheedhiidhaan bituu barbaadus akkasi godhanii gabaan isaanii gabaa guddaadha ammatti. Torban keessatti almost xiqqaa torban tokko keessatti hanga miiliyoona 5 gabaa tiraansaakshinii kan hojjetuutu jira jechuudha. Kuni maali jijjiirama riiforma. Rakkoolee mul'atan hundeerraa furuuf waldaalee hojii gamtaa teekinooloojiin deeggaruun ammayyeessuun murteessaa ta'uu kan himan koomishinarri itti aanaan koomishinii waldaa hojii gamtaa federaalaa Abdii Muhammad hojiilee magaalaa Finfinneetti eegalaman koomishinichi kan deeggaru ta'uu himan. Akka guutuu biyyaatittis gamasitti deemaa jirra, waan baay'ee hojjennaa jirra. Benchmarkii gaarii ta'uu jira Finfinneeni. Fuuldura qaama isaanii ilaallee nutis gargaarree wal gargaarree bakka deemne kana caalaa poteenshaalii guddaa qaba magaalaan Finfinnee kuni. Poteenshaalii carraa kana keessatti immoo isaanis sirriitti daran cimanii akka deeman deeggarsi qaama hundaa barbaachisa hanga miila lamaan dhaabbatanitti jechuudha. Gara sanitti akka deeman amma immoo sirriitti gargaara. Cimsaa deemuu qabna amantaa jiruun qaba. Koomishinarri itti aanaan koomishinii waldaa hojii gamtaa magaalaa Finfinnee Abtayees Diroo riiformiin koomishinichi taasise gabaa tasgabbeessuu fi rakkoo bulchiinsa gaarii fureeraa jedhan. Dubdeebii koomishiniin waldaa hojii gamtaa federaalaa daawwannaa taasiseen kennus fudhatanii cimina jiru itti fufsiisuun hanqinaalee jiran furaa deemuun kanaa ol hojjechuuf kutannoo qabaachuus kaasaniiru. Wanti ragaan waraqatarra jiru qabatamaatti lafarra jira waan jedhamu ilaalanii isa kana keessatti itti gammadanii kana laalchisiisaa oollee kun egaa naannoleen kanaan dura dhufaniiru. Naannoon Affaar, naannoon Harargee, naannoleen hedduun dhufanii daawwataniiru. Har'a immoo federaalli waan jiru kana manaajimentii waajirichaa koomishiinaroonni federaalaa waldaa hojii gamtaa federaalaa hojii gaggeessitoonni manaajimentoonni isaanii dhufanii qabatamaatti hojii jiru ilaalanii cimina jiru akka itti fufsiisnu hanqina mul'atan immoo akka sirreessinu fuulduratti cimanii kan deeggaran ta'uu isaanii nu ibsanii jiru jechuudha.